Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhagoof jirtan irree fi gaachenni uummata Oromoo Woboon zoonii giddu galeessaa kaaba lixa shaggaritti buufata waraana Abiyyi Ahmad barbadeessuun qabachuudhaaf Woboon kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Baakessaa immoo sossoo waraana diinaa ergama nafxanyaa galmaan ga'uudhaaf maqaalee Leenjii milishaa gandoota joon ammoo tika mootummaa wajjin yaatu konkolaataa lama barbadeessuun hidhannoo gurguddoo hiikkachuu himuudhaaf magaalaa Finfinneetti kabaja yaadannoo injifannoo karra marraa irratti ammoo miseensonni dhaaba Baalaadaraas kan dimokiraasii dhugaaf falmina jedhan hidhamuu dhaabichi isaanii beeksisu. Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 fi damee Yuunivarsiitii Finfinnee kan fayyaa safara Salaamaa Jaamuu keessatti waraqaan dhaadannoodha saba Oromoodha arrabsamuus facaafame. Barattoota Oromoo ammoo mormitti galchuudhaan Finfinnee muddama keessa jiraachuudhaa fi kanneen biroo jajjabootaan qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kaan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hamma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik share gochuu sin dagatinaadha. Irree fi gaachenni uummata Oromoo Woboon zoonii giddu galeessaa kaaba lixa shaggarsi tarkaanfii shaggar kaaba aanaa Yaayaa Gullallee magaalaa Daalattii keessatti fudhateen mooraa diinaatti cabsuudhaan Woboon 34 ammoo yoo barbadeessu 18 ol madeessuudhaan mooraa keessaa guysee buufata isaanii dhuunfatee jira. Haleellaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo mooraa waraana biltsiginnaa ona Yaayaa Gullallee magaalaa Daalattii gubbatti ammoo raawwateen isinii parii 4 bireen Kofi gama kaaniin qawwee AKM 16 hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiifis oolchee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo bon beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Baakessaa immoo sossoo waraana diinaa ergama nafxanyaa galmaan gahuudhaaf maqaaleen milishaa gandoota irratti nama 70 leenjisana joon ammoo kaabinoota aanaa xiichoo irraa gara aanaa digaluu fi xiijootti ammoo imaluudhaan kora irra oolanii galan kan waraana paatroolii lamaan ammoo dabaalamaa deemaa turte. Aanaa digaaluu fi gama kaaniin xiijoo ganda digaaluu boora iddoo addaa ammoo gaara boora jaamutti irree fi gaachenni uummata Oromoo Woboon itti marsuudhaan tarkaanfii jabduu irratti fudhateen 21 ammoo yoo barbadeessu 14 ammoo maduu dandammii hin qabneen adabee jiraachuunis himamee jira. Woboon sochii isaa yeroo ammaan tanaa gochaa jiru jabeessuudhaan humnoota ergamtuu nafxanyaa ta'an barbadeessus itti fufee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen warreen rasaasa abdii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa Woboodhaan ajjeefaman keessaa ammoo tikoonni mootummaa biltsiginnaa lama kan sirnicha keessatti qabsaa'ota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akka lafan qabanneef ammoo hojjechaa jiranii fi uummata hidhaa akkasuma ammoo saamaa jiran lama keessatti akka argamanis baramee jira. Woboon tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan basaastota biltsiginnaa hedduus barbadeessaa jiraachuu himee jira. Kibba Oromiyaa gama kaaniin jiddu galeessaa fi baha Oromiyaattis ergamtoonni biltsiginnaa hedduun harka waraana bilisummaa Oromoottis kufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon sochii isaa yeroo ammaan tana gochaa jiruun humnoota mootummaan itti bobbaase kanneen qawween dura dhaabbatan alattis ammoo basaastota mootummaa hedduu qabuudhaan harkattis galfatee jira. Lixa Oromiyaa jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti yeroo waraanni mootummaa baay'inaan bobba'aa jiru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo uummataa wajjin ta'uudhaan magaalota hedduus dhuunfatee harkatti galfatee jira. Kaleessa ammoo kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo raajii raawwachuudhaan humna mootummaa hedduu barbadeessuudhaan magaalota lamaas harkatti galfatee jira. Jiddu galeessa Oromiyaatii fi gama kaaniin ammoo lixa Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoodha. Bakkoota hedduu waraanni mootummaadhaa buufatee ture barbadeessuudhaan dhuunfatee akka jiruu fi konkolaataa akkasumatti illee ammoo hidhannoo gurguddoo humna mootummaarra buufatee jiraachuun isaatis himamaa jira. Humni mootummaan Abiyyi Ahmadii fi ajajaa waraanaa biyyattii waliigalaa Birhaanuu Juulaa akkasuma hoogganaa naannoo Oromiyaa kan ammaan tanaa Cundura Shimallis Abdiisaatiin bobbaafaman opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessu jedhu kanaan ammoo akka hin milkaa'inii fi opereeshiniin isaanii gufachaa jiraachuunis himamaa jira. Humni guddaan waraana bilisummaa Oromoo lixaa fi kibbarraa bobbaafamaa kan jiru yommuu ta'u ammoo jiddu galeessa Oromiyaattis waraanni mootummaadhaa baay'inaan gara kibbaatii fi akkasumatti illee lixaatti bobbaafamaa kan ture barbadeeffamaa jiraachuutu
himamaa jira. Ijoolleen Oromoo jabaachuudhaan humna mootummaa Abiyyi Ahmad duruma dhaabbachuun bakkoota kanaan dura qabatte caalaa ammas bakka biraa qabachuus itti fuftee jirti. Uummannis ammoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'uun mootummaa dura dhaabbachaa jiraachuutu mul'achaa jira. Gandoota baadiyyaa fi gama kaaniin magaalota aanota hedduu keessatti ammoo bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo qabatetti uummanni bahuudhaan ijoollee isaanii yoo simatanillee mul'achaa jira. Guyyuma guyyaan qeerroo fi gama kaanii waba walitti makamuudhaan uummataa wajjin ta'anii biltsiginnaa gubbaas ammoo yoo dhangalaan jiddu galeessa Oromiyaa kibbaa fi gama kaaniin lixa Oromiyaattis mul'achaa jira. Oboon baay'inaan bakkoonni inni yeroo ammaan tanaa magaalotaa fi gandoota baadiyyaa itti qabachaa jiru lixa Oromiyaa jiddu galeessaa fi gama kaaniin kibba Oromiyaa yoo ta'u bakkoota kanneenitti ammoo uummataa wajjinis ta'uudhaan humna mootummaa akka malee mogolee muraa jiraachuutu himamaa jira. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromootis ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuudhaan bakkoota hedduu qabate kunis itti fufa jedhan. Kun ammoo injifannoon kan sababallaa Oromootis jedhan. Uummanni Oromoodhaa bakka waraanni isaa ijoolleen isaa bilisa baafte eeggachuu yookaan ammoo dhuunfachuu qabaas erga ja'anii tarkaanfiin cimaan hamma uummanni Oromootii fi Oromiyaan bilisa baanittis itti fufa ja'anii jiru. Kibbaa fi jiddu galeessaa fi gama kaaniin kaabaa waraanni bilisummaa Oromoo itti mudduudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis dadhabsiisaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad humna guddoo bobbaasuun kan beekamu kanaan dura ammoo lixaa fi kibba Oromiyaatti yeroo ammaan tanaa waboon bakka maras wal gahuudhaan ijoolleen Oromoodhaa waraana Abiyyi Ahmadis dadhabsiisaa jirti. Murnaan ammoo gaafa isaan xiqqeessanii bobbaasan waboon ammoo ittuma marsuudhaan odeeffannoo humna mootummaa caalaa kan qabu hedduu isaanii barbadeessee hidhannoo gurguddoos irra hiikachuus itti fufee jira. Ijoolleen Oromoodhaa ammoo tarkaanfii laaleessaa humna mootummaa gubbatti torbee kana fudhataniin injifannoo goonfatan booddee ammoo akka ja'anitti bakka sabni keenya irraa nu barbaadutti ammoo argamuudhaafis qophii jechuudhaan dubbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuudhaan humna mootummaa Abiyyi Ahmad akka malis dura dhaabbachuun deemsaas kutaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo kana wajjin wal qabatee gungumaa kan jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad Onak Shanee wajjin lola gaggeessaatis hin jiru jechuun Abiyyi Ahmadis komachaa jiru. Ta'us ammoo dubbiin faallaasanii ijoolleen Oromootii fi uummanni Oromoo jabaachuudhaan lafa isaanii bilisa baasuus itti fufanii jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 fi damee Yuunivarsiitii Finfinnee kan fayyaa safara Salaam Jaamuu keessatti waraqaan dhaadannoo saba Oromoo arrabsu facaafamee jira. Sababbii waraqaa kanaan wal qabatee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee fincila kaasuudhaan mormii dhageessisaa ooluutu gabaafamee jira. Dhaadannoon saba Oromoo arrabsu maqaa xureessiidhaa fi xiqqeessu mooraa Yuunivarsiitii keessa facaafamee ture kun ammoo Oromoon hamma jirutti harmeen Itoophiyaa hin jiraattu kan ja'uu fi gama kaaniin Oromummaa fi laliftoota Oromummaa balleessinee Itoophiyaa oolchinas kan jedhudha. Finfinneen akkuma duraan turte kan ijoollee ishiiti kan ijoollee Itoophiyaati kan ja'anii fi Oromoon of qulqulleessuu barbaadus ammoo yoomuu kan hin qulqulloofne gaallaa harmee Minilikiidhaa bulguudhaa fi gama kaaniin laliftoota Oromummaa faana yoomuu ammoo jiraachuus hin danda'amu. Akkuma durii biyya keenya ammoo kan jeeqaa jirus Oromoodha kan ja'anidha. Gaallaan durumayyuu ammoo gaallaadha. Bittaan Oromoo nugaha yaa ijoollee Itoophiyaa dammaqaa fi kan kana fakkaatu jechuudhaan tuffii fi jibbiinsa Oromoon lallabu Yuunivarsiitii Finfinnee keessa ammoo facaafamuudhaan mufii guddaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee baratanitti ammoo uumeen sagaleen keenya nuuf haa dhagaamu jechuudhaan ijoolleen Oromoo mormis dhageessisaa oolanii jiru. Waraqaa saba Oromoo arrabsu kana kan facaase warra dhaaba Baalaadaras fannoo fi ijaarsa isaanii Yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiruun facee jedhu keessa beektoonni. Yuunivarsiitii Finfinnee keessa yeroo ammaan tana humni poolisii federaalaa guutuudhaan haalli mooraa sanaa ammoo sodaachisaa ta'uunis himamee jira. Ijoolleen Oromoo fincila guddaa dhoosuudhaan warra nafxanyaadhaa kan Oromoo xiqqeessuu barbaadu. Oromummaan haa baddu Oromoon gaalla jechuudhaan ammoo warra Oromoo tuffatee Oromootti qoosaa jiruu fi Oromoo ammoo maqaa xiqqeessuudhaan akka waan abbaa biyyaa hin taanetti galtee gochaa jiru mormuudhaan Oromoon dhaadannoo guddaas dhageessisee jira. Ijoolleen Oromoodhaa sagalee tokkoon tokkummaa isaaniitiin dhaabbachuudhaan Yuunivarsiitii Finfinnee kana keessatti ammoo kan kiiloo 6 fi damee Yuunivarsiitichaa Finfinnee kan fayyaa safara Salaam jedhamu keessatti mormii isaanii ammoo kan dhageessisan maqaa balleessii nurraa haa dhaabbatu tuffatamuun nuuf gaa jechuudhaan sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Kunis ammoo muddamsu
jabduu kan uume yommuu ta'u magaalaa Finfinneedhaa raafamamtuu keessa galuudhaan poolisiin federaalaa baay'inaan achitti buufamuudhaan yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 fi gama kaaniin dameesaa bakka adda addaatti buufamuudhaan ijoollee Oromoo dormitti dhorgaa jiraachuunis himamaa jira. Magaalaa Finfinneetti kabaja ayyaana injifannoo karra marraa irratti miseensonni dhaaba Baalaadaraas kan dimokiraasii dhugaaf falmina jedhan hidhamuu dhaabichi isaanii beeksisee jira. Guyyaa har'aan tanaa dura ta'aa dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee miseensonni isaa bakka idilee ayyaanichi itti kabajamu alatti ammoo naannoo Laga Haraa jedhamtu imalanii addababaayiidhaa fi bakka siidaa akka hin seenne ammoo dhorkamuu isaaniitiif muddamni dhalachuus dhaabichi beeksisee jira. Poolisiin Iskandar Naggaa fi miseensota dhaaba isaanii fuutee gara buufata poolisii kutaa bulchiinsaa Lidataadhaa kan geessa yeroo ta'u ammoo turtii booda dura taa'aa dhaabichaa kan ta'an obbo Iskandar Naggaadhaa gadhiifamanii miseensonni hafan ammoo 25 hidhamuu dhaabichis ibsa gabaabaa miidiyaa hawaasummaa isaa gubbatti maxxanseen beeksisee jira. Iskandar Naggaadhaa har'umaan tan ammoo hidhaa keessa buufame kan gallakkifame yommuu ta'u miseensonni isaanii hafan ammoo 25 hidhaattis ogguramanii jiru. Dubbiin Iskandar Naggaa ammoo kan addaa kan taate yeroo baay'ees namni kun ammoo qabamuudhaan yeroo sanattis gallakkifamaa jiru.